Waajjirri Koominikeeshinii magaalaa Adaamaa hawaasa kutaa magaalaa Luugoo waliin waltajjii fuulaa fuulaa gaggeesse. Itti gaafatamtuun waajjira Koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Inkuush kaayyoon waltajjichaa kenna tajaajila mootummaa irratti komiiwwan jiraniif deebii kennuu fi uummataa fi mootummaa jidduutti wal hubannaa cimaa uumuuf akka ta'e ibsan. Waltajjiin fuulaa fuulaa kun wal hubannaa guddaa uummata kabajamaa kana wajjin mootummaa wajjin uumaa jechuudha. Toora xiyyeeffannoo isaa maqaa gaarii magaalaa ijaaruudha. Maqaan gaarii kan ijaaramu bu'uura gaarii irratti. Kutaa magaalaa Luugoo hojiilee gurguddoo hojjechaa jirti. Maqaan gaarii magaalaa kan ijaaramu maqaan aanaa maqaan kutaa magaalaa ijaaramee jechuudha. Tooftaa adda addaa fayyadamanii uummata mootummaa walitti fiduu fi wal hubannaa gaarii uumuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiruu fi jireenya uummataa jijjiiruuf hojii hojjeteen uummanni fayyadamaa ta'aa jiraachuu himan. Initiatiivii guddaa bocee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Uummanni keenya kanarraa dhadhamatu eegalee jira. Initiatiivii bocee kana keessatti galmoota gurguddoo bocee hojii gaggeessaa jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti kilaasterri lukkuu, kilaasterri horii aananii, kilaasterri furdisaa, kilaasterri booyyee, kilaasterri qamadii bonee, kilaasterri sitaran jedhamu eegale burtukaanaa, paappaayee, abukaadoo, boqqolloo, timaatima, qarkaalee manis dabalate carraa hojii uumuu fi jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu irratti wabii nyaataa mirkaneessuutti garee iddoo olaanaa qabaa jechuudha. Kanaaf tajaajilli akkamitti kennamaa jira? Uummanni kutaa magaalaa Luugoo maal jedhaa? Ciminni jiru maali? Hanqinni jiru maali? Maal sirreeffachuu qabnaa? Isa kaastanii jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaa tokko tokko waltajjiin akkasii uumamuun isaa jijjiiramni jiraachuu mul'isa jedhanii hojiileen mootummaan gama misoomaa fi nageenyaatiin hawaasa hirmaachisuun hojjetaa jiru gaarii ta'uu dubbatan. Gama biraatiin adeemsa mootummaa faallessuuf qaamolee hojjetan irratti tarkaanfiin fudhatamu akka qabuu fi kenni tajaajilaa gara aanaatti gadi bu'uu akka qabu gaafataniiru. Wanni dhadhoysitan hin jiru ka deemaa jiru mootummalleen kanu. Akka katamaa keenyatti warra gana halkanii guyyaa nagaa kenna eeggataa jirru akkasumatti immoo jirti lootuun kan mootummaan jaalan lootuun suni arfoo biqqammatuu xuruu himasalanyaalini kutaa magaalaa irraa jalqabee aana irraa jalqabee gadi bu'anii akka hojjetan garaafuu waajjirri gadi bu'uun immoo gadi bu'uu qaba. Kana malees sababa kooriidariin deddeebiin manneen diiguu rakkoon bishaan dhugaatii fi lolaa bishaanii naannoo migiraa yaaddoo waan ta'aniif ilaalamuu qabu jechuun yaadaa fi gaafilee qaban kaasaniiru. Kaadistaaratti galuu irratti kaartaa dafanii kennuu irratti harkifannaatu jira jecha. Manni hojjetaa jira, hojiin hojjetamaa jira, kun beekamaa jira kan jedhamu kuni oduu laalamee waa'ee hirmaannaa uummataa uummanni hirmaannaa uummataa irratti sirriitti hirmaataa jira. Koliidariidhaan wal qabatee kutaa magaalaa keenya keessa bal'aa hojiin hojjetamee jira. Kanaaf immoo irra deebi'aa wanni ta'u sun akka bulchiinsa magaalaatti xiqqoo uummata keessatti komiitu jira. Akka aanaa barreechaatitti akka zoonii abbaa gadaatitti kobilistooniin hin jiru. Uummanni immoo mallaqa ofii walitti qabatee baankii kaate yoo xiqqaate 250 ol blookiin tokko harkaa qaba. Waan mootummaan gargaarummoo gargaaramee osoo nu hojjete gaariidha jedheetiin fudhadhaa. ህብረተሰቡ ሁሉ ጊዜ የሚያለቅስበት የውሃ ችግር አለ እና ይሄን የውሃ ችግር የመስመር ዝርጋታ ችግር እንጂ ውሃ ጠፍቶ አይደለም። ውሃ በየሰፈሩ አካባቢያችን ላይ ትቦ እያፈነዳ ነው ያለው። itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Luugoo obbo Mulaatuu Kabbada mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuu fi hojiilee biroo hojjetaa jiraachuu ibsuun hanqinoota mudatan akka galteetti fudhachuun karoora bara 2018 keessatti kan irratti hojjetamu ta'a jedhan. Waan isin kaasaa turtan karoora bara kanaa keessattis karoora guddaa qabanneerra jechuudha. Warri bara kana carraa bara kanaatti fayyadamne barattaanuuf qophaa'ee akkamittiin hojjechuu danda'a hanqinoota bara kana keessattis mul'atan kana sirreessaa deemuu barbaada waan ta'eef kana karaa sanaan sirriitti ilaallee deemnaa jechuudha. Kanaaf hojiin nuti hojjennu baay'eensaa tajaajila argatee uummanni akka misoomaaf deemu nu kaastaniirtu.